Akkam jirtu daawwattoota keenya oduun guyyaa irraa isiniif qindeessan isiniif dhiyeessa. Oduu keenya jalqabaatiin pirezidaantii Yuukireen Vooloodimiir Zeeleneskiinii fi pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp walitti aaranii wal falmanii daawwannaan pirezidaantii Yuukireen Ameerikaatti taasise kunis bifa diraamaa fakkaatuun goolabamee jira. Pirezidaantii Yuukireenii fi Doonaald Tiraamp walitti aaranii wal falmuu isaanii irraa kan ka'e mariin isaanii utuu milkaa'in addaan citeetu jira. Dhimma kana bal'inaan kanan isiniif gabaasuta haga dhumaatti na waliin tura. Oduu keenya kan biraatiin immoo Soomaaliyaan garba Hindii irratti Itoophiyaa buufata doonii kennuuf akka jirtu ibsite. Dhimma kanas bal'isee kanan isiniif ibsuta haga dhumaatti na waliin tura. Oduu keenya kan biraatiin immoo Shaabiyaan dachee Tigraay keessa jira, daangaa biyya keenyaa irraa bahuu qabaa jedhe aangaan Itoophiyaa tokko. Dhimma kanas bal'isee kanan isiniif gabaasuta. Egaa daawwattoota keenya chaanaalii kanarratti oduu dhugaa ta'e kan biyya keessaa fi kan biyya alaa guyyaa guyyaadhaan argattu. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatina. Amma gara bal'ina oduuttan darba. Oduu keenya jalqabaatiin daawwannaan pirezidaantii Yuukireen Vooloodimiir Zeeleneskiin Waashingitanitti taasisan diraamaa fakkaata. Daawwannaan hariiroo dippiloomaasii cimsuu waliigalteen albuudaa ni mallatteeffama jedhamee eeggamaa ture. Sababa Tiraampii fi pirezidaantii Yuukireen Zeeleneskiin aariin walitti dubbatan irraa kan ka'e marichi utuu hin milkaa'in hafeetu jira. Gama tokkoon Zeeleneskiin gama kaaniin immoo pirezidaantii Tiraampii fi ittaanaa isaa Jeedee Vaans miira aariin yeroo walitti dubbatanitti kutaadhuma sana keessa fuuldura isaanii miidiyaan guutee ture waan ta'eef namoonni yeroo jarri sadan aariin walitti falmanii fi dubbii afaanitti wal qaban daawwatanis hedduu rifatanii turanii waliigalteen albuudaa mallattaa'ee hin jiru. Zeeleneskiin immoo akka Waayit Haawus gadhiisee ba'u ajajni isaaf kennameetu jira. Boodarra immoo Tiraamp Zeeleneskiin nagaa barbaada jedhee akka hin yaadne riippoortaratti himuudhaan hoogganaan Yuukireen kun akka nama humnaa ol ofitti amaneetti harkasaa humnaa ol sochoosaa dubbata jechuudhaan himate. Osoo xiqqoon turiin immoo Zeeleneskiin TV Fox News irratti dhiyaachuun akkaataa walga'iin sun itti gaggeeffame irratti gaabbii akka qabu himeetu jira. Garuu hariiroon jiru baraaramuu danda'as jechuudhaan dubbate. Ajajaan waraanaa olaanaa Yuukireen immoo dhimma kanarratti yaada kenneen pirezidaantiin biyya isaanii Zeeleneskiin erga Waayit Haawus keessatti Tiraampii waliin wal dhabaniin booda ifatti dursaa isaanii deeggaraniitu jiru. Barreeffama fuula teelegiraamii isaan irratti maxxansaniinis humnoonni biyyattii hidhata Yuukireen waliin jira, uummata waliin jira, ajajaa olaanaa Zeeleneskiin waliin jirra jechuudhaan barreesse. Itti dabaluudhaanis humni keenya tokkummaa keenyadha jechuudhaan ibseetu jira. Dubbii aarii walgahii Zeeleneskiinii fi Tiraamp Waayit Haawus keessatti ture irratti Yuukireenonni miira isaanii ibsataniiru, deebis kennaniitu jiru. Xiinxalaan siyaasaa Vooloodimiir Feeseenkoo TV Yuukireen irratti akkas jechuun yaada isaa ibsate. Naasuun pirezidaantii Zeeleneskiin keessa ture akka milkoofne godheetu jira. Kana caalaa of to'achuu fi tasgabbaa'uun irra ture jechuudhaan yaada isaa ibseetu jira. Akkasumas Tiraamp osoo falmuu dhiiseera ta'eeti wayya jechuudhaan dubbate. Gaazexeessaa Yuukireen Iliyaa Poonimaneerkoo akkuma kan haala jiru madaaluudhaan baay'ee kan nama qaanessudha. Isaan qaanii tokko malee waan tokko irraa arganna jedhanii Zeeleneskiin irra dubbii barbaadu jechuun fuula X isaa irratti barreesse. Kun hundammoo ija guutummaa addunyaa duratti osoo miidiyaan addunyaa kallattiin tamsaasaa jiru kan ta'edha jechuun Zeeleneskiidhaan cabsuudhaan waan lafarra jiru isaan hin goone hin jirus jedheetu jira. Daawwattoota keenya oduu taanittaan darbaa warri na daawwachaa jirtan viidiyoo kana laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatina. Oduu keenyatti aanu Soomaaliyaan garba Hindii irratti Itoophiyaa buufata doonii kennuuf akka jirtu ibsite. Dhimma ulaa galaanaan wal qabatee gara waggoota tokkoof Itoophiyaa waliin wal dhabdeerra kan turte Soomaaliyaan Itoophiyaan buufata doonii galaana Hindii irratti argamu akka argattu gochuuf yaadaa akka jirtu ibsite. Biyyoonni lamaan wal dhabdee gidduu isaanii uumamee ture furuuf marii gaggeessaa kan jiran yoo ta'u hanga ji'a waxabajjiitti waliigaltee bu'uuraa xumuruuf kan kaayyeeffate ta'us ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa Alii Mohammad Omar gaaffii fi deebii kamisa darbe Yuunivarsaal TV waliin taasisaniif himaniiru. Bu'uurri sun gosa buufata doonii kam akka kenninu garba Hindii irratti iddoo buufanni doonii kun ijaaramuu fi baasii waliigalaa isaatu murteessas jedhanii. Ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa kan kana ifoomsan marii pirezidaantiin Soomaaliyaa Hasan Sheek Mohammadii fi ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Moqodishootti taasifame hordofeetudha. Mariin kun kan gaggeeffame gamalachuu wal dhibdee amajjii 2024 keessa waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaa fi Somaaliilaand gidduu mallatteeffame hordofee uumame salphisuuf fedhii agarsiisaniin ta'uunis ibsameera. Ministeerri muummee Abiyyi fi pirezidaantii Mohammad kanaan dura marii haala mijeessummaa pirezidaantii Turkii Raasiib Xaayib Erdohaan
isaaniin gaggeeffame hordofee waldhabdee isaanii furuuf waliigaluun isaanis ni yaadatama. Oduu keenya xumuraatiin Shaabiyaan dachee Tigraay keessa jira daangaa biyya keenyaarraa bahuu qabaa jedhe aangaan olaanaa Itoophiyaa tokko. Waraanni Eertiraa ammallee lafa Tigraay gar-tokkoon to'atee jiraachuu ministeerri jallisii fi naannawaa gammoojjii fi miseensi hojii raawwachiistuu paartii badhaadhinaa Abiraam Balaay dubbatanii itti dabaluunis guutummaatti biyya keenya keessaa bahuu qabas jechuudhaan ibsanii ministeerichi gaaffiif deebii televezyiinii Itoophiyaa sagantaa Tigiriinyaa waliin taasisaniin naannolee Tigraay Eertiraa waliin wal daangessan waraanni Eertiraa to'achuun isaa sababa humnoonni nageenyaa Tigraay bakkicha hin eegneefidha jechuun qeeqanii Shaabiyaan dachee Tigraay keessa jira dhuguma ni jira garuu dachee biyya keenyaa keessaa bahuu qaba jechuudhaan cimsaniis dubbataniitu jiru. Abiraam Balaay haasawa isaanii dhimma waliigaltee Piriitooriyaa irratti kan mari'anne qaamonni raayyaa ittisa biyyaatiin ala hundi lafa Tigraay gadhiisuu akka qabanidha. Shaabiyaanis lafa bal'aa Tigraay qabatee ture keessaa akka ba'u taasifame garuu amma deemee naannoo daangaatti socho'uu eegale jedhe. Qaamonni Tigraay keessa jiranis Shaabiyaan lafa keenya dhuunfachaa jira akka jedhan eeruun lafa qabate keessaa baasuuf akkasumas naannoo daangaa irratti iddoowwan duwwaa jiran humnoonni nageenyaa taa'anii akka eeganiif tarkaanfii tokkollee hin fudhatamne jechuun qeeqanii. Kana jechuun walitti bu'iinsi haa ka'u jechuu miti walitti bu'iinsaan wanti wal qabatu hin jiru kan jedhan ministeerri kun itti dabaluun hanga humnoonni federaalaa akkaataa waliigaltee keenyaatiin gara naannoo daangaatti deebi'anitti caasaan nageenyaa Tigraay gara naannoowwan sanaatti deemuun naannolee bulchuu qaba jechuun cimsanii dubbatanii. Ministeerichi kun yeroo nuti galuuf jennu hin seeninaa nuun jedhu ofii keessan eegaa yoo jedhaman ammoo hin eegan jechuudhaan bulchiinsa Tigraay qeeqaniitu jiru. Itti dabaluudhaanis nuti kan barbaannu hojii hidhannoo hiikkachiisuu fi deebisanii ijaaruu akka nuuf saffisiisudha. Rakkoon eegumsa daangaa gama federaalaatiin jira jedhe hin yaadu hin jiraatus jechuudhaan ministeerichi dubbate. Humni weerartuu kunis yeroo dhufne itti dhiyaanu naannoo daangaa sana keessa ni tura jedhee hin amanu. Adaba qabsiisuufis humna dadhabuu hin qabnu jechuun akeekkachiisaniiru. Waraanni Eertiraa dachee Tigraay keessa akka turu hin barbaannus jedhanii cimsanii dubbatanii. Haaluma wal fakkaatuun dhaabbanni mootummoota gamtoomanii loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay keessatti sarbama mirga namoomaa raawwachuu itti fufaniiru jechuudhaan balaaleffateetu jira. Hawaasni addunyaa kanneen dhiittaa mirga namoomaa raawwatan irratti itti gaafatamummaan akka mirkanaa'u dhiibbaa gochaa jiraatus ammallee itti gaafatamaa jiraachuu dhabuu isaaniitiin yaaddoo qabu ministeerichi ibseetu jira. Yeroo dhiyoo asittis ibsi gama lamaan irraa ba'u hariiroo Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu ture haala walxaxaa fi sadarkaa yaaddessaa irra ga'u ifatti mul'isaa dhufaniiru. Isaan keessaa barreeffamni pirezidaantii Itoophiyaa duraanii Mulaatuu Tashoomee gurraandhala 17 bara 2025 Aljeziiraa irratti ba'e eertuu tokkodha. Pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii Mulaatuu Tashoomeen yaada isaanii gurraandhala 17 Aljeziiraa irratti maxxanfameen pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii waliigaltee Piriitooriyaa diiguuf adda bilisummaa uummata Tigraay keessatti qoqqoodinsa uumuuf yaalaa jira jechuun himatanii gochi isaanii kunis kaaba Itoophiyaa keessatti waraana haaraa deebisee kakaasuu danda'a jechuudhaan shakkii qabanis ibsaniitu turani. Himannaa kana hordofee ministeera odeeffannoo Eertiraa Yamaanaa Gabra Masqal fuula X isaa irratti deebii laataniin rakkoon keessoo Itoophiyaa qaama alaatti sababeeffamu yookiin asmaraatti kumatamuu akka hin qabne ibsanii rakkoowwan kumaatamaan naannicha yookiin gaanfa Afrikaa marsan kan maddu Itoophiyaa malee bakka biraa miti jechuudhaanis dubbatanii biyyoota waliigaltee Piriitooriyaa haala mijeessan keessaa ishee tokko kan taate Ameerikaanis irra deddeebi'uudhaan waraanni Eertiraa daangaa Itoophiyaa keessaa akka bahuu qaban hubachiisaniitu turani. Sadaasa 2023 keessa bara bulchiinsa Joo Baayidanitti ministeera dhimma alaa Ameerikaa kan turan Antoonii Bilinken humnoonni Eertiraa kaabaa fi kaaba bahaa Tigraay keessatti gandoota 52 dhuunfachuun itti fufanii yakkammeenyaa raawwachaa jiraachuu eeruun mootummaatti Itoophiyaa keessaa akka bahuu qabanis hubachiisanii turani. Egaa daawwattoota keenya oduun yeroo kanaaf isiniif qindeesse kan hagammaatti hordoftanidha. Chaanaalii kanarratti oduu biyya keessaaf kan biyya alaa kan dhugaate guyyaa guyyaan argattu. Warri haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Akkasumallee viidiyoo kana laayik sheer gochuun nu jajjabeessa. Waan waliin turtaniif galatooma. Haga oduu biraan walitti deebinutti nagaan na tura.